سيكدن يا إلهي يا موتي موت مانسا قوني إيقوت والغي نغرسي ثم ترمو كبيو في الرتباته سنغا كينيا قلني هرين فونيا چون بيتو جدني بانو قبسني باسم باچودين أنا سرانيا چودين أن غرانا نلسني kanaaf loluu filadhee kilaashiin fudhanii duutiree silaan oltu malqaba falmataa yoo du'ani diina ofii hobbaasanii hobbaafachuun malqaba yoo guyyaan gahee nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofii irratti abbaa ta'e. Falmaddaa kanuun jedhu adda dureen quraanaa. فالمدى كانوا جدوا الدرين قرانا ربي مرقا والكتا كن أنيو في الليتانان نمامتي مرقا يقانوا جدي حيوانا والبيكا والإنجل أدانوا جدي قصافانا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا كانوا ما كيكا مانا نتسلام ما كينيا فرم ما كينيا يوم قربانا لا تشوكن ربي تيكن بداس مولانا والله لما نيفو بكي كم نراولانا amantiin kabajamne sabummaadhaan salbannaan sabummaan kabajamne amantiidhaan salbannaan gartokkeen kasaaraadhaa kanaaf walii qabannaa kanaaf lachiifuu falmannaa amantiif lubbuunis waan keenya taheef nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaa ta'e. falmatan malee yaalamni bilisummaanessan aga yoom dhibbatane tokkicha saree baqataa jiran akka jaldeessa aga yoom dhalloo lamaa jiran akka bineensa mootummaan angooddu fudhiiga keenya karaarraadha akka fixeensa aga yoom qalamni keenya seenaa dhiigaa barreessa rakkoon ummata keenya inni harraaf kaleessa bilisoomni ofin jedhaa osoo jiru gabrummaa keessa kanaafan sagaleessa yoo rabbiin naaf hamsise ammuman dandahee nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaa ta'e. Siikadhan yaa Ilaahii yaa mootii mootummaansaa qawni eeguutu wal gahee nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaa ta'e. Siikadhan yaa Ilaahii yaa mootii mootummaansaa arshiin gubbattul ta'e nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaa ta'e. falmatan malee yaalamni bilisummaanessaan aga yoom dhibbatane tokkicha saree baqataa jiran akka jaldeessa aga yoom dhalloo lamaa jiran akka bineensa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mootummaan angooddu fudhiiga keenya karaarraadha salamta jettu walaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. lamni keenya seenaa dhiigaa barreessa. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أستاذني خيني وريقمون waan nama burjaajeessuun qabu ustaanni keenya wareegamee jira. Goonni tokko qabsoodhaaf hoggii ba'e kufeenis kuffisuunis waanuma jiru. Qabsoodhaaf ba'anii hin duunuu jechuun hin jiru. Garuu hagammaatti wanni addaan nun ba'in wareegamni isaa akkamiin akka ta'ee fi akkamitti akka wareegamedha. Wanni nuti gartanii amma barbaannu qabsoon bosona keessa jirtu kan nuti quba qabnutti hooggansa qabdi. Hooggansi kuni haalatti waraanni isaa wareegamee fi haalatti gartanii waan ta'e nuu ibsuu danda'uudha qaba jechuudha. Yoommoo waraana san kophaatti dhiisanii kan quban qabne taate ka wal quba qabeenyin jirree fi kophaa isaanii kan lolaa jiran yoo kan ta'u ta'e obsineet turre dhageenya jechuudha. Yoommoo qabsoon tun kanuma gartanii bakka takkaa jiran ta'u ta'e kan wal quba qaban ta'e har'atti guyyaa sadii jaamu. Guyyaa sadii keessatti addaan baasanii hawaasaaf qulqulleessuu ni danda'ama jechuudha. Obsine eeyni kana caalaa immoo obsine waan eenyu qabnu jechuudha. Osoo hawaasni kun tokkollee hin dhageenye jarjaraan hawaasa ittiin gadi hin baanu mee afaa jarjaraan hawaasa ittiin dubbannu jennee usne
obsaan guyyaa sadeen kana dabarsine. Lola irratti abbaan fedhee ni wareegama. Ha fedhe ni wareegama. Gootawwan hedduutu nurraa wareegames. Wanni nu faariyaan jirtu. Akka wareegamus gaafa qabsoo seenee beeka jechuudha. Nutillee ni beekna. Garuu wareegama kanaa wal dhaba. Wanni amma namni gartee miidiyaa irraa haasawaa jiru kun waan jirjiraan dubbatanii miti. Godaannisni amma duraatu nun fayyine kan gaafa gartanii baarotun isaatii fi barooda chaasfaa'u godaannisni sun nun fayyine. Amma immoo seenaa fokkattuu biraa gartanii akka qosaatti illee waan dubbatanii miti. Waan akka qosaatti illee haasawanii miti. Gartanii badiin lama kan hojjetamne wanni nuti barbaannu jechuudha. Yoo ammoo wanni gartanii haasawamu kun kan dhugaa ta'u ta'e dhuguma walitti himna jechuudha. Yoo wanni haasawamu kun kan dhugaa ta'u ta'e gaafa san waan dubbannu beekna. Gaafa san dhugaan jaarraa abbaa gadaatii fi dhugaan gartee qabsaa'ota keenya ka ganamaallee gaafa san dhugaan ba'a. Yeroo ammaa tanatti immoo waan akkana shakkuullee namatti ulfaata ni taati miti shakkuullee. Jaallaniitu ifi wal nyaata jaanii shakkuun namatti ulfaata. Kanaafuu hawaasni keenya jarjaruun hin barbaachisu akkuma Ustaaz Abuu Musaab jee obsaawwan kanaan gadda baatu eeguun dirqama jechuudha. Dhageessanii san malee san akka biraatti wanni dubbannu jechuudha. Warra dhugaadha dhibba dhugaadha. Sirriidha dhibba warra jiru kanaa isaan nama amanuu hin danda'u jechuudha. Hanga dhugaa jiru tokko qabatamaan agarru. Hanga dhugaa jiru qabatamaan arginu. An amma nama galchuuf hin dhufne pilis dhiifama naa godhaa. Maaliif dabni amma miira adda addaa keessa jira. Miira adda addaa keessa waan jirruuf waan inni itti wareegamallee waan balleessu dubbachuu hin barbaadu. Isinii gala wacni keenya wacuu fi gartanii gamaa gamaatti hilmaamaan dubbachuun barbaachisaa miti. Kun akka gooticha kan Haacaaluu Hundeessaatti affananii waan bira kutamuu hin danda'amu miti. Kun Haacaaluun bosona hin jiru qabsoo bosonaa keessatti hirmaatee hin jiru ganda keessatti dahatanii waan akkasii irratti hojjetanii burjaajjiin uumame hagamma namni kun karas dhiiba kun karan dhiiba. Garuu wanni qabsaawaa bosona jiru akkas hin taatu. Lolli wali baname qaama waraananii wajjin yoo kan lola san irratti wareegamni kun gootawwan keenya kana mudatu ta'e gartee nuti isaaniif jannata rabbi haa kennu sababa kadhannaaf malee isaan shahidii akka ta'an eenyullee shakkii takka hin qabu jechuudha. Anti yaa shakkii takka irra hin qabu. Isinii galee shahidummaan tan karaan argatanii milkii warra milkaa'eetu argata. Isinii galee as jala miidiyaa kana jala warra hedduu jiran garuu namni na ajaa'ibsiisu. Obboleessa akka horiillee hanqatee du'a obboleessaa gammadu hoggin arku wanni san caalaa qalbii na cabsan jirtu. Ani waan isin ajaa'ibsiisu yeroo gama warra mootummaan itti ergiteerra qomoon kiyya lammiin kiyya sabni kiyya wareegamus takkaatti gammadee hin beekon. Warri mootummaarraa ergamee dhaqu gaafa maqalee du'aniis haa ta'u gaafa amma dhaqanii obboleessa fiitiin du'aniis haa ta'u takkaa duuti obboleeyyan kiyyaa duuti ilmaan Oromoo anna gammachiifteen beektaa qaba. Duuti
ilma Oromoo tokko na gammachiiftee hin beektu an takka bakka fedhetti yaadu. Dhaqee woo bootuutu diina ajjeese jee obboleessa kiyya gammaduu hin danda'an. Dhaqee itti obboleessa isaa ajjeesuuf dhaqee du'uunsaa na gaddisiiftu. Irra caalatti kadiinaan ergamee obboleessa dhaquu obboleessa ajjeesuu dhaqee du'erra kasabaaf falmuudhaaf wareegamee ture na dhukkubsa. Haa ta'u kagartee obboleessa dhaqee du'u kunis akka malee na dhukkubsa. Kasaaraa lama kan kasaarameessa. Kan seenaa deegee lubbuus deege, kan lubbuus dhabee seenaas dhabe. Rabbi biratti namni rahimee fi qaamee fi waraanuudhaaf barbaadetti dhaqee du'e. Shari'aan akkatti kalaaltu ulamaawotaaf hin dhiisa sana. Obboleessa munaafiqa ta'e obboleessa irratti lola banee obboleessa ajjeesuuf dhaqee du'u. Garuu an akka ilma Oromoo tokkotti akka nama saba kanarraa dhalatee tokkotti hagama mootummaatis du'u na dhukkubsa. Kan wooboo irraa wareegamu dura na dhukkubsa. Waan ta'uun taaneetu waan ta'uun qabneetu nu iddoo taa'aa jira saba kana idduutti. Waan ta'amuu qabne waan mataa gan nama cabsu waan hamilee nama buusutu nu iddootti dalagamaa jira saba kana idduutti. Akka sabaatti obboleeyyan keenya siyaasaadhaaf jecha aangoodhaaf jecha kaanis aangoo qabatee dhaqee aangoo irra didee aangoodhaaf bololee fedhii sabaatii fi wa'ada kalee seene dagatee obboleeyyan isaa gaddeebi'ee obboleeyyan isaa nyaachaa jira. Kun dhugaa keenya barbaanna, dhugaa keenya gaafanna, dhugaa wajji jiraanna tan jettuuf haqaaf wareegamaa jira. Jidduu tana lameenitti hawaasni kiyya dhukkaawaa jira. Waan gacciisee nama raffifne jechuudha inni irratti deemaa jiru. Waan gacciisee nama raffifne. Bilaal adabadhu taa'i. Adabadhu taa'i shayxaannis nuti shayxaana hin qabnu akka sabaatti. Dhugaan isinitti himaa dhaga'a. Sabni keenya durirraa eegalee ifiif wal ganee ifiif wal finna. Shayxaanni hin jiru. Isin eegalee nuti ergamtu hoggayyuu yeroo cufa wareegama keenya qisaas goote gootowwan keenya nu dhorkitu. Tan gootowwan keenya nu nyaattu. Tan deebitee ifi wal afaan gara nu galchitu. Warra diinaa ergaa dhaqu. Warra fedhii diinaa saba kanarratti moosisee saba kana gabroomsee aangoo irra turuu fedhuu fi warra abadan dhugaan keenya dhokatee nagee hanin teenyu ni wareegamna malee ijuu idduutti kan deemaa turte. Ammata dhibbaa oliif qabsoon Oromoo idduutti. Arraas wanni deemaa jiru sani malee waan biraati miti. Ustaas Kamaal hebboo caalaa isin barataa taataniiti miti. Isin isa caalaa siyaasaa beektaniiti miti. Isin isa caalaa sabboonaa taataniiti miti. Jaahilaa miti inni. Warri filattanii boochan, filattanii maal taatan, filattanii hiitan nuun jettan. Nuti filannee boonyullee dhugaa qabna, haqa qabna. Gaafa Hacaaluutis filanneen boonya nuti. Akkanuma boonyi. Gaafa Hacaaluu nyaattanis. Warri filattanii boochan nuun jettan warra Oromoo ta'ee obboleeyyan isaa dhiiga dhugu isin beeyna. Warra saba kana ta'ee saba keessan nyaattani seenaan isin faarsu Rabbi biraa galatan qabdan. Itti gaafatamni keessanis dachaa itti gaafatamuuf jirtan Rabbi birattis jechuudha. Arra aangoo qabdanii aangoo irraas turtanii akka fedhanii waan fedhan hojjettanii akka fedhanii nu qoostanii akka fedhanii saba kana yoo akka fedhan gootanis wallahi raamaan isin gaafachuuf jira. Fuuldura isaatitti akka gaariitti gaafatamtan. Wareegama waan asittiin kafalle achi kafaluuf jiraattan. Warri arra isin immoo shiraa wareegdan kun cufti ahlul jannaadha. Isin galee. Maal taatan? Maal qabdan? Yoo aangoon tun isinitti haa haftu. Yoo hawaasa kana nagee buuftan maal qabdan? Aangoo tana karratti damamee isa gartan isin. Aangoon ta Rabbii qofa. Kayoo nuti qabanne malee yoo nuti biyya bulchine malee bitti tunis nageen harkattu jettanoo yooniif gaddeebitanii nagee uummataa laaltan maal qabdan? Nuututti qabsaa'ee nuun malti maaliif tanaa jecha wal ajjeeftan maa wal jidduun nu fixxan maaliif
diinaaf nu saaxiltan. Dhiifa manaaf godha. Maaliif akka namaatti yaadne yeroo sawnummaan kun? Maaliif waluma keenyaan boony? Maaliif waluma keenyaaf wal boochifna? Maaliif waluma keenyaaf wal finna nuti? Eenyuhu eenyumoo hin danda'u. Waliin bara lakkaawwannee biitti sun biyya bututtu namuu chaafuu firraa irratti darbu qushasha firraa irratti darbu taatee gaxaantii biyya gaxaantii taati malee eenyuhu eenyumoo biyya san keessatti Oromoon keessattu gandaa wal qooddanis maaree wal qooddanis jinnii wal qooddanis siyaasaa wal qooddanis eenyumoo hin jiraatu. Abbaan wareegamanii wareegama. Gaafa warri akka gartee Ustaaz Kamaalii fi warri akka Hacaaluu Hundeessaatii fi warri akka Jaalmoo warri gurguddaan kun urjiiwwan kun nurraa wareegaman agaree dhukkubsannee baana. Ammoo warri gartanii hin beekne ka guyyaa wareegamu tapha isinitti hin fakkaatina. Lakkoofsi Oromoo gabaabbachuu jira. Kan akkana wal godhu jiru keenya. Diinni alaa dhufee takka waan takka nu godhaan jiru. Walirra dhufanii diktaatara ta'anii kun aangoon harka keessa jee yuusee bineensa ta'ee namni kalee nama beeynu nu gaddeebi'ee diinaa olii ta'ee bineensa ta'ee obboleessa nyaata. Duuba warri filattanii boochin jettan nuti filannee boonye. Osoo filannee boonyelleedha. Ustaaz Kamaal Hebboodha. Nama filannee boonyuufi miti. Osoo gartanii waa hedduu hin dubbannu. Dubbiin tun adda haanuu baatu. Wareegamni isaa akkamiin akka ta'e hoogganni dhaaba kanaa hoogganni waraana kanaa jechuudha. Dhaaba kamtu jira miti. Hoogganni waraana bilisummaa Oromoo kan bosona jiru hatattamaan qulqulleessee dubbii tana nu gabbaasu ammatti kana caalaa obsinee mataa keenyaaf wareeruu hin dandeenyu. Isini galee hammasitti hawaasni keenya obsa qabaadha. Warri irra dhufe kunoo maaree shaneen maaree walgoota shaneen mitirqa walgoota ji'a ajendaa biraa isinii baasee diigumsa biraan irratti uumuu deemus warra ergama diinota keenyaa geggeessu qaama keenya. Kan keessisaa ba'u asii oliin diinaa ergamee garaa isaa teechooqa. Namni obboleessi du'ee obboleessi biraa wareegamee gammadu abadan numan jirre nama ta'e. Abadan. Obboleessatti wareegee ajjeesee awwaalee kan gammadu numan jirre. Garuu har'a wanni nu argaa jirru. Asxaa Oromummaa, asxaa namummaa, garalaafummaa Oromummaa woboo isaan shan ijaaniin tana biratti argaa jirra. Warra obboleeyyan isaanii kan diinarratti maali lolarratti madeessanii qaban isaanii hidhee madaasaa yaaluuf isaanii qonqoo nyaachisu obboleeyyan keenya baga dhuftan isin nuti qaam tokko isaanii je'ee gartanii namummaa agarsiisu jiru nuti keessa jiraannee hojii lolutti hin jirru nuti bira dhinnee agarru miidiyaa irratti arguu jirra. Warra isaan shan ijaanii arrabsan kana biratti arguu jirra. Cakkaanyummaa gara jabeenyummaa tan Oromummaa hin madaalle tan akka namummaattu mataa gannama cabsitu hujii fokkattu kaleessa ilmaan atse'ootaatii fi atse'ootaan Oromoo irratti dalagaa ture kan Oromoo irratti dalagu jiru obboleeyyan keenya warra aangoo irra jiru arguu jirra. Warra liyyuu hailii Oromiyaati liyyuu hailii maareeti warra ifiin jiru isaanii obboleessa isaanii kan qaban rasaasa dhaabbatanitti roobsanii ajjeesan. Ummata nagaara rasaasa roobsanii ajjeesan. Kan qaban itti guraaranii akka namaatii miti. Akka nama saba tokko raalateetii miti. Namni biyya biraatii fidan. Nama ta'uu qofaaf waliif rifata. Sanii gad dabranii gocha suukannee isaan taane fokkataa warra dalagu jiran warra nuti mootummaa ifiin jiru arguu jira nuti waan harka nurraa dubbanna. Nuti haraaraa siyaasaa hin qabnu. Haraaraa dubbii hin qabnu.
Siyaasaanis dhiiga ilmaan Oromootiinis hin daldalan. Wanni isin beekuu qabdan. Gubannee garaan nu dadhabuu irraa baanee dubbanna. Du'a lammii teenyaatiin sooshaal miidiyaa guddifachuu fi ittiin daldaluufi miti. Gaafi ani obboleessa kiyyaa hoogganaa miti. Ani nama akka keetii tokko kan gartanii quuqamni Oromummaa kun hirriba na dhorkee dhumaatiin obboleeyyan kiyyaa na gubdee dubbatu malee waan na gaafattan hin qabu. Waan gaafattan warra gaafatamuu qabu gaafadhaa. Keessattuu yeroo ammaa kanatti an hiriyaan akkaan jaaladhu. Qabsaawaa kan yeroo dhiyootti wal qunnamnee akka malee wal barre. An waraana ta'uu isaatiif miti. An waraana ta'uu isaatiin alatti Ustaaz Kamaal kaniin beekuu fi kaniin jaaladhuun walaleessaa, yadaleessaa, nama diin kanaaf hojjetu ta'uu isaatiif. Eegasii sabboonaa dhugaa kan Oromummaa isaatiif addasaa kan nu ta'uu isaatiif kaniin jaaladhu. Deebinee sababaan hujii waliin nu fide. Nama ol ta'eetii miti. Sababaan nama kaan addatee osoo hin taane sababa istuudiyoo walitti dhufinnaa fi Ustaaz Kamaal. Duratti illee nin jaaladha. Hedduun isa dinqisiifadha. Garuu kutataadha hin duune inni. Isaafi miti qaboonyu. Isaafi warra kaa caaluuti miti. Du'aan warra jiru. Warra jiru kan jiruun obboleeyyan isaanii nyaatu kana du'aan jiruun du'e malee kan dhugaarra wareegame du'a miti. Wanni nuti beekuu qabnu jechuudha. Jaalmarroodha. Ustaaz Kamaal. Irri jaalmarroo arsii warri jettan kunii fi maree jaalmarroo dhiisaa waan akkanaa kana. Ilaalcha akkanaaf irraa dhiisaa. Ustaaz Kamaal ebbooti. Ilma Oromoo qabsaawaa diinii fi kasabaa. Nuuf akka malee hamilee cabaatu nutti dhagahama jechuudha. Inni nurraa wareegamuun garuu diina isaatiin takka obboleeyyan isaa hadiinaan ergame wal qabee rasaasni waliin hiliyochi irratti nurraa wareegame warra isa wareege du'oon kaafees jechuudha. Obboleessa isaa nyaatee obboleessa isaa ergama mootummaa shiraa kanaaf jecha dhaqee obboleessa ajjeesee gale malee du'aan isaa miti. Ibrahim kayaknya narsin kasih bapak Jamal tadi. Yo nyate nyaadhu. Rabbi saa kajal coye. Amin ji. Maaltu ajjeese? Waan ajjeese anis kuma keessanitti hin raala jira bara waan dubbachuu jiru dhagaa haa dura. An obsan qabu guyyaa akkanaa kanaati please. Suuta jaa. Onneen numa dooyte. Walumaa galatti sadarkaa tokkoffaatti hawaasni ala jiru qoratee nuu baasuu osoo hin taane. Hawaasni ala jirus qorachuun akkuma jiru ta'e dirqamni bakka irra jiru hooggansa qaama olaanu waraana kan hoogganu sanirraa kan eeggan. Qunnamtiin isaanii cituun mala. Mootummaa wajji hokkee wal qabanii jiran. Qunnamtiin isaanii cittee addaan turuun mala. Sanillee obsaan eegganna. Garuu hanga kanatti addaan baafachuu ni dandeenye. Waraanni adda bilisummaa Oromoo bakka takkatti waraannichi jiru sun shishimtee hin dhumu kan raafee ni jira. Nama hedduu dhume jechuudha ga'u jira. Haa ta'u kan raafee ni jira isarraa immoo information guutuun argamuu ni danda'ama. Callisuun keessan tursiisuun keessan waan biraa nu shakkisiisu jira. Waan biraa keessan nu galchuu jira. Nuti duraanis mata qabna. Irra jirra jechuudha. Dafa addaan nu baasa. Nuti waliin qabsooytan
waliin jirtan obboleeyyan lubbuu walii kan nutti isin beeyin wanni kaasawamaatu ni uumamti jennee shakkuullee hin dandeenyu jechuudha. Dubbiin tun atattamaan hooggansa qaama olaanaa irraa addaan nu ba'uu qabdi. Dafa addaan nu baasa. Wanni nama dubbachuu deemu irra caalaan kana warri haftan ammoo ustaazni keenya goonni keenya bakka irraa hafiinsi hin jirretti kutee jira san dhibbaa dhibbatti hubadhaatii rahmata kadhaaf jannata kadhaaf. Anilleen hanga yeroo tanaatti namootan hedduu kana natti mul'ee amanuu hin dandeenye. Amanuu hin dandeenye nama hedduu nama baay'ee qoradhe dhugaa ta'uun mirkanaa'ee jira. Akkamiinii sanatti deebina jechuudha. San kan irraa inu waraana irraa hafee fi ijoollee gartee waraanaa irraa haftee fi lola guddaatu qittee nama hedduutu wareegame oduun tan nuyi jirtu kana. Dhumuunis ni jirti. Dhumuullee ni jirti. Yoo dhumanuu akkamitti? Akkamitti dhumuu danda'an? Waraanni tokko heddumina isaanii xiqqamoo hedduu gad bu'aa ta'aniiti moo maal ta'aniiti san cufa bal'inaan akka addaan nu baaftan feene waan malan hin qabdu tun waan gartee yeroo dheeraatti fudhatanii asii achi dubbii irban hin qabdu gabbaasaa basa qeessa hawaasatti hima akkam mallee miira biraa keessa gallu nuun godhina. An kanuma kaniin juu hedduu onneen tiina cabxee Ustaaz Kamaal wareegamuu irratti nama cufa nama hedduu akkasumatti onneen nu cabxe Hacaaluu Hundeessaa booda yeroo lammaffaaf ammaas osoo madaan sunuun hin fayyin madaa biraa madoo hin jechuudha. Carraa keenya ta'e egaa ollee waan rabbiin akkana nu godheef hin beekan. Kanaaf kanumaan ja'a bakka jirtanii ustaaza keenyaaf rahmata kadhaa jannata kadhaaf duuti karaa keenya namuu ni du'a. Akkaataan itti du'an haa wal dhabu malee. Dhaamsiniin maayyii irratti dhaammadhu immoo yaa ilmaan Oromoo yaa warra mootummaarra jirtan yaa warra qabsoorra jirtan lakkisaa ta'a aangoon tuni waartu ni kutti. Lakkisaa qalbii teessaniin gaddeebi'aaf madaalaa wal gabaabsitanii wal lafarraa wal fixxanii lakkoofsa keessan xiqqeessitanii diinaaf saaxileef baasu jirtan. Yaa ka mootummaarra jiru obboleeyyan kee kanatti gattu kun siif gaachana. Obboleeyyan kee kanatti aangoorra teessee fixxu kuni qaama keetii dhiiga keeti. Diinni kee waan sii qopheessuuf waan sii hawwatu ni beekta. Diinni ati irra ergaa dhaytee fi obboleeyyan kee ajjeeftu maal akkasiif hawwu si caalaa nuti hin beeknu. Lakkii wal maxxanfadhaa. Lakkisaa tokko ta'a. Lakkisaa siyaasaa tana dhaabaa. Siyaasaa dabaa tan ittiin hawaasa gattan tan ittiin wal gattan tana dhiisaa rabbi sodaadhaa. Gochi isin godhu jirtan wanni isin walirratti hojjechaa jirtan. Wanni isin akka Oromootti hawaasa godhaa jirtan uummata godhaa jirtan isiniif wali kuusamu jirti gaaf tokko galaana taatee isin fuuti. Bahara taatee isin liqimsiti gaaf tokko. Lakkisaa haftee beeka. Obboleessi kee gaachana keeti. Fedhiin teetiif tasaa tokko sii karaarraa maqee fedhii diinaa guutuudhaaf deemu jira. Yoo saniif deemutti hin jirre yoo siyaasaaf ta'e yoo poolitikaaf ta'e obboleessa keetii wajjin wal ta'uu maaltu si dhorka? Amata dheeraa kana wal gattan maaliif hin dammayne isin? Yeroo isin akka gaarii wal gattan yeroo isin lafarraa wal fixxan maaltu uumama? Maaltu ta'uu ta'a? Wanni akka ilma keessanii tokkotti isinii dhaamu. Kanaasanii tokko addan baasu. Isinii himeetiin jiran. Oromoon karaa hundattuu duutu takka tana gammachiiftu hin jirtan. An Oromoon akka jiraattuun fedha. Oromoon akka nagaa wajji jiraattuun fedha. Oromoon hawaasa biyya sana keessa jiru sabaaf sablammoota wajjin nagaan akka jiraattuun fedha. Biitii sun akka nagaa taatuun fedha.
waan biraatti akka dhimma irraan qabuun. Eenyurraa buusee eenyurraa haa'uun fedhan haajaatti hin qabu dhimma kiyyaa miti. Abaluu aangoo qabatee abaluu dhiisee dhimmaan irraa qabu tokko hin qabu. Ka aangoo qabadda jee fudhee namoota homsu hin jiru. Ka aangoo qabadda jee taasisee na nyaachisu hin jiru. Dalagadheetiin jiraadha. Akka ilma Oromoo tokkottiin dirqama sabummaa, dirqama biyyummaa hawaasa kiyyaa wajji qaba. Hawaasa sabaa sablammoota biyyoota waliin qabnu wajjin qaba. Waan addaatanii qabu takka hin jirtu. Abalu deeggaree maareeta, abalu deeggaree jinniita. Wanni na dubbisu kayin ammar muka saba kiyya miidhu. Ka ummata biyya san keessa jiru waliin dha'u. Ka shira dalagu. Ka aangumarra turuuf jecha siyaasaadhaan ummata waliif buusee nama lafarraa gabaabsu kan hin dura dhaabbadhu. Ka aangoo qabachuudhaaf, ganaa aangoo irra horuudhaaf, aangoo irraa if duraa nama buusuudhaaf ummataan kaartaa taphatu kan hin jibbu. Rabbii keenya sodaadha. Namuu waan itti amantan qabdanii waan itti amantaniin isin qabee dhiisa hawaasa kana, dhiisaa ummata kana waliin fixina. Nullee guyyuu nu dhiisaan olina, nu madeessaan olina. Aangoo irra teessee ammaan maaree dhabamsiisa. Ammaan mitirqoo mirroo godha. Ammaan mirroo. Yaa gowwaa namni atiniin dhabamsiisee hattu obboleessa keetii bar. Gaafa isa dhabamsiifte maaltu itti aana? Arra guyyaa goonni wareegame nu dhageemee dubbanna. Ati hoo qaamaas sibiila malaayikaa atin duutu. Ati gaafa duute hoo Oromoorraan irrattu lakkoofsi Oromoon hin miidhamtu. Gaafachi ajjeefte hoo. Jaraa 21ffaa kan addunyaan nama bira kuttee bineensaaf yaadu jirtutti kan lubbuu namaa bira kutanii lubbuun bineensaa nama yaachisaa jirtutti addunyaa yaachisaa jirtutti ilmi Oromoo gamaa gamana siyaasaaf baatanii walgattan. Hawaasa keenya hiraarsitanii nagee dhorkitanii beela biyya buuftanii biyya deeysitanii kara qabrii ittiin nu yaa'u jirtan. Rabbii keenya sodaadha. Rabbiin isinin murteessa silaa'u. Murtiin rabbiin turti malee. Dhaabbadhaaf ilaala. Hawaasni keenya immoo hawaasni keenya warra doofaa gartanii saba doofaa gowwaa amatuu booyu. Saba dhamaa burjaajawaa kan amatuu wal nyaatu. Gartanii warri nuti hoggana jee isaan keessaa ba'u hoggayyuu saba kaanii walitti diru. Hoggayyuu ilmaan isaanii kaan gamana qabee walitti buusee waliin isin fixu. Saba dhamaa akka rabbi isin hin goonee sodaadha. Ani hoggiin laalee tilmaamu saba dhamaa taatanii jirtan jeetiin akka haralti isin baasu wallaalee jira. Ilmaan keessanii dhuman dubbattan. Obboleeyyan keessanii wal dhuman dubbattan. Ilmaan isin jalaa guuranii maqalee geessanii gatan hin dubbattan. Deebi'aniiti nama keessan nama isinii quqamu sabboontota isin keessaa furanii kaanidha. Kaan ajjeesu kaan maal godhan hin dubbattan. Gaafa ganti tokkochiin dubbatee waa dubbatu kaan immoo birrii 300 birrii maali waan hin jirre afaanii isin darbanii sanii sobamtanii itti dhiichiftan mootummaa kan jettanii. Kaan ichi xayyaaraan tumama. Eega qaroomee sabni tokko walii galee sadarkaa olaanoo gubbaa ga'e waggaa 3 qofatti hudduu duubatti deebi'ee akka gaafa Atsee Minilikii fi Atsee Haile Sillaaseetti sadarkaa sanitti isin laaluu jiran akka kiyyatti jechuudha. Akkaan seenaa irraa hubadhutti bakka ammoo isin jirtan akka sabaatti. Sabni isin hin geenye xixiqqaan garuu sabni isin hin geenye xixiqqaan namni isaa hidhamu hin usu. Namni isaa tokko wareegamu hin usu. Ka paarlaamaa keessa jiru nama keenya nurraa du'e nuti paarlaamaan dhufnu ja'a dhiitee ba'a. Akka artistii jiru nuti nama keenya dhume bakka namni keenya dhumetti koonsartiin goonu walliif nu jeeddida. Isin ammoo
saba hoolaa, saba dhamaa, ilaa arra kijiba saba goota, saba maarree, saba jinni, saba mitirqoo, saba qaroo, waynuma qaroo, waynuma sabboona. Isin garree amatti sadeen kanatti. Mana nama tokko kan duutitti hin galin, kan uleen itti hin galin hin jiru. Mana nama tokko. Tokkoon keessan akka waan ulee amanfattanii duudee shireessitanii tattaa'u jirtan. Waan ilmi namaa silaa guyyaa tokko gabbee yoo mootummaas ta'e maali wanni kanaan dhufe jee ummanni gabbee itti mormatutti isin tokko ho'ifatee bargaafatee ilmamaaf kun immoo kafin cile kophaadhuma. Paarlaamaa kamime kan guyyaa tokko dila nama keenyaan maaree dhume jaanii nu jilbibbatanii paarlaamaa irra nu sujuudan tarree galanii. Paarlaamaa keessa ta'aniiti isin nuti bilchiginnaa dirjitii takka akka Itoophiyaa yaanna akka maaree yaanna akka Itoophiyaatti si qofaa yaada qorqorroo. Itoophiyaan itti kophaa qabdu tun tami dhiiroo. Tami Itoophiyaan itti kophaa qabdu. Warri si dura tarree galee si dura sujuudu sun paarlaamaan kan waate keessa jirtu kami. Kasirra dhiitee ba'u sun kami. Si wajjin taa'ee naasa'uu saba kiyyaa dhume jee gaafa kee makiinarra gagguuranii akkasirra shanan akka bineensaatti namni tokko namni lama akkamitti maaliif kun ta'a jeen gaafanne. Tottolantanii to'achi keessanii akkuma gaafa mallas akka bartan waan barreessanii isin kennan dubbachuu paarlaamaanis. Warri dhiitee isin biraa ba'uu fi isin dura sujuudu kun xiqqollee fakkeenya isiniif hin ta'u. Hawaasni akkasi warri paarlaamaa jettan akkasi. Aangoo qabna ifiin jettan paartii bilchiginnaa nu jaaree nutu gaggeessaa nu biyya bulchuu jira ifiin jettan aangoo nu harkaa qaba ifiin jettan paarlaamaa irra teessaniiti Oromoon parsantii 10 qabdu ganda biraatiif kenneettanii nutti himtan waan isin irraa qabannuuf waan isin dhiifnu olii wallaalle jechuudha kan mootummaatii kan uummataati. Dhumarratti wanni isinii dhaamu ummata tokko ko ummataatti rabbiitu uume. Shirri abbaa fedheetu lafarraa fixuu hin danda'u yoo rabbiin taate malee. Shirri kamuu yooniif hawaasa dhama'e kana kan jilbiibbachiisullee ta'e namoota muraasa haqafiitiif hin rafne haqafiitiif hin jilbiibbanneefi rabbiin carraa kennee hawaasa san nassara. Dhiini ustaaza keenyaa khalola'ee fi isaa wajjin khalola'ee bilisummaa akkam agarsu shakkii takka hin qabnu akka sheekonni jaanii dhiini gurbaa kiyyaa lafa tuqee dhiisa ni mayiraa jee mayiree arrage dhiini ustaaz Kamaal Abbootii fi fakkaattoota isaatis akkasi dhiini Hacaaluu Hundeessaa isaatis akkasi ni mayira shakkii takka hin qabaatina. Arrallee immoo wanneen isinit dhaammadhu yeroon hin dabarre dhaabbadhaa if laalaa akkuma reefu dubbadde eenyu moohee biyya san keessatti abadan jiraachuun numa hin danda'amne lafuma irraa ol gabaabsitan malee. Gaafa lafarraa ol fixxan ammoo diinaaf carraa kennitanii namni boonyuun hin jiru jechuudha. Isinii waliin boonya malee. Tan itti aantu warri gartanii duratti manguddoo jaan kan maali jaan silaa warra kabajaan hin jirtu akka Oromoo xiqqaattanii jirtan xiqqeenya jala ciciisu jirtan bakkayyuu xiqqeenya jala ciciisaa jirra walumaanuu. Yoo xiqqollee chaansiin jiraatte warri paarlaamaa keessa jirtan warri raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtan kan dhiiga saba kanaa taatan obboleessa kee ka guyyaansi jalaa nyaadhamu jiru maaliif ijiif duba deebi'aati. Wanni TPLF fi wajjin si haasofsiisita obboleeyyan keetii wajjin haasofsiisu dhorkitu takka kan jirrees beeki. Paarlaamaa irra teessanii shanee guyyaadhaan maareen dhuftu kan falaffalu jiru TPLF waan jettanis isin hin deemsisu. Shanee fi TPLF gaafa isin TPLF gabbartan shaneen diina TPLF turte arraas sanuma. Firri istiraatejii maaree istiraatejii jinni istiraatejii wanni jaamaan jiru. Diinni diinuma. Diinni shaneef diinaa abiyyiifis diina. Arraas tanumaan isinitti himan. Diinni
Ustaas Kamaalee Bootiif diina, Shimallis Abdiisaatiifis diina. Diinni Hacaaluu ajjeese. Takka akka ajjeeftan isin godhe gaafa carraa harkate siis ajjeesa. Abiyyiis ajjeesa, Shimallisis ajjeesa, tokko keessan kan dhungatee isin dhiisu hin jiru jechuu yoo dhiixan malee. Ana caalaa kana isintu beeka. Waan rabbii kiyya kadhu ustaadni keenya wareegame rabbiin jannataan isa haa qananiisu, jannatul firdoosiin isa haa simatu, nuuf hawaasa keenyaaf akka hawaasaatti jajjabina nuuf haa kennu, akka hawaasaatti isiniif wanni hin dhaamu. Yoo hawaasa jiru taatan, yoo hawaasa gartanii dhugumatti akka isinii mansan ka taatan, hawaasa akka himamuusa yoo taatan, roguma cufaan ka paarlaamaa keessa jiru hin jenne, ka waraana keessa jiru hin jenne, ka bosona jiru hin jenne, ka ganda jiru hin jenne, oromummaa teessan ta dhugaa sanirra koottaa, karaa dhugaa sanii koottaa, dhiiga wareegamtoota keessanii karaa saniin gumaa keessan baafadha. Dantaa teessanii fiiguu dura dantaa sabaa dursa. Qumaaraan deemtanii siyaasaadhaan qumaara siyaasaa uummata Oromoo irratti taphattanii ittiin duroomu, ittiin beekamu, ittiin aangoo kajeelu dhaaba. Yoo san gootanis abadan isiniif hin milkaa'u. Dhiigni qulqulluun har'a isin gannee xamboru mucuca taheeti garba ta'ee isin liqimsuuf jiraata. Kanumaan dhaamaa ustaasa kiyyaaf rabbi jannatul firdoosi haa kennuuf. Ustaasni kiyya obboleessi kiyya shahiideedha. Qalbiin tiyya cabxe garuu ati carraa san milkaa'uu keetiif rabbi kiyyaaf galataan galcha. Rabbiin kiyya akka jannataan si qananiisu shakkii takkan qabu akka ollaa sahabotaa ollaa warra gartee diin kanaaf wareegameerraa akka rabbiin si qubsiisu shakkii takkan qabu jechuu ejjennoo ta'e waan hin beekuuf ejjennoo isaa waan hin beekuuf kaayoo isaa waan hin beekuuf rabbi kiyyaan kadha akka rabbiin jannatul firdoosi isin haa qananiisu isin cuftinu jannata kadhaaf har'a isaaf boo'inyee iyyuun yiyyii jechuullee nu barbaachisu. Ana asumarratti yaada kiyya dhaabaa kana caalaa dubbachuu hin danda'u. Waan na hordoftaniif hedduu galatoomaa. Jajjabina rabbiin isiniif haa kennu. Ammoo kaayoo isaan dhiisanii kutan akka hin daganne hundi keessan kanaan isin dhaamaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Namayyuu carraa kan nu hin danda'u amma dhiifama naaf godha.